Nagaa jirtu ani Dirribaa Ayyaleen jedhama. Har'as barumsa keenya seerluga yookaan giraamerii afaan Ingilizii mata duree waliigalaa English Grammar Explained in afaan Oromoo isa jedhuun walitti deebinee jirra. Barumsi keenya mata duree nama dubbadde kana jalatti egaa qabiyyeensaa barreeffamni isaa afaan Ingiliziitiin ta'e. Ani garuu akka namoonni yookaan barattoonni barumsa kana hordofan haala baay'ee salphaa ta'een hubachuu danda'aniif jechan afaan keenyaan yookaan afaan Oromootiin ibsatti kennaa. Mata dureedhuma waliigalaa namaa dubbachuudhaaf yaalee English Grammar Explained in afaan Oromoo isa jedhu kana jalatti mata duree guddaa addaa Parts of Speech jedhu tokko ilaalaa jirra. Mata duree kana jala qabxiiwwan gurguddaa adda addaa 8 akka jiran jalqabuma barumsa keenyaatii kaasee egaa irra deddeebi'ee dubbachaa jira. Mata duree waliigalaa kana jalaa inni mata dureen keenya addaa Parts of Speech jedhu kun qabxiiwwan gurguddaa adda addaa 8 of jalatti qaba. Hangammaatti isaan keessaa jechuudha naawoniif qabxiiwwan naawonii jala jiran tokko tokkoon ilaallee darbine. Lammaffaa irratti pronaawoniif qabxiiwwan pronaawonii jala jiranis akkasuma ilaalleerra. Sadaffaa irratti verbii fi qabiyyee verbii jala jiran hundumaa tokko tokkoon ilaaluu yaalleerra. Har'a egaa Parts of Speech jedhu mata duree qabxiiwwan adda addaa 8 jiran keessaa 3 ilaallee saarfaffaa jalqabneerra. Innis waa'ee adverbiiti. Saarfaffaadha jechuudha. Adverbii keessaa immoo egaa hangammaatti qabxiiwwan 3 tokko ilaalleerra. Har'a isaa arfaffaadha jechuudha. Namoonni tarii yeroo jalqabaaf har'a barumsa kana dhageessan yoo jiraattaniif gara dugda duubaatti deebitanii YouTube irraa maqaa YouTube chaanaalii Dirree Afaanii Tube isa jedhu yoo ilaaltaniif argachuu dandeessu jechuudha. Achirraa hordofaa deemuun hin danda'ama. Barumsi keenya irraa egaa marsaadhaan inni adverb of frequency isa jedhudha. Kanaaf har'a egaa barumsi keenya waa'ee adverb of frequency ta'a jechuudha. Meegaa ilaaluudhaaf garuma ibsa isaatti dabarree ibsa isaarraa yoo jalqabne adverboonni adda addaa hangammaatti warri 3 ilaallee waa'ee maalii dubbatu isa jedhu tokko tokko isaanii ilaaluu yaalleerra. Har'as akka hubannaa keenya jabeessuuf jecha hanga tokko keessa deebinee ol bira qabnee yeroo nuyi itti ilaallu jira. Ammaaf garuu adverb of frequency jechuun immoo isa warra akkamiiti jechoota warra akkamiiti maal ibsu isaan immoo isa jedhu ilaalla. Akkuma ibsa isaarraa arguun danda'amu this adverbs answer the question how often isa jedhudha jechuudha. Bifa irra deddeebiitiin jechoonni hojii akkamii yookaan immoo gaaffii akkamiif deebii kennaa isa jedhudha. Irra deddeebii wayii wanti tokko irra deddeebi'amee haala akkamiin akka inni hojjetamu yeroo akkamii akka inni bifa irra deddeebiitiin hojjetamu ibsaa jechuudha. Inni kun immoo kallattiidhumaan gara jechootaatti dabarree adverb of frequency warri jedhaman eenyu fayyisa jedhu immoo yeroo ilaallu caalaa nuuf hubatamuu danda'a. Fakkeenyaaf yeroo akkamii always yeroo hundumaa adverb of frequency maal ibsa jenneerraa how often yeroo akkamii irra deddeebiidhaan bifa irra deddeebiitiin akkamitti ibsaasa jedhudha. Fakkeenyaaf always yeroo hundumaa annually waggaadhaan waggaatti otoo hin ta'in waggaadhaan usually yeroo hundumaa sometimes yeroo tokko every time yeroo hundumaa every day guyyaadhaan once a week torbanitti guyyaa tokko twice a week torbanitti guyyaa 2 never tasa once a year waggaatti yeroo tokko yeroo akkamii yookaan immoo irra deddeebiidhaan bifni itti raawwatamu jechoonni bifa kanaan jiran egaa maal jedhamanii waamamu jechuudha. Adverb of frequency jedhamanii ilaalamu. Mi'ootu adda baafnee qofaatti bifa himaan fakkeenya keessa gashinee jechoota kana yookaan warra adverb of frequency jedhan kana otuu hin ilaalin fuula dura warra hangammaatti ilaallee fuula tokko irratti wal bira finnee ilaaluudhaaf yaallu. Fakkeenyaaf adverb of manner warra jedhamu gaaffii akkamii deebisuu isa jedhu ilaalleera. This adverbs answer the question how akkamitti gaaffii jedhuuf deebii warra kennanidha. Fakkeenyaaf quickly, slowly, shortly, loudly isaan kuni akkamittiin akka adjectivii fuunee gara adverbiitti deebisnee
isaan immoo gaaffii isaa akkamitti jedhamuuf deebii kennan ilaallee turre. Kun adverb of manneridha. Lammaffaa irratti adverb of time yeroo laalle immoo adverbota warra kamtu yeroo ibsuu isa jedhu immoo laalleerra. They answer the question when, yoom, now, amma. Amma gaa adverb of mannerii fi adverb of time ol bira qabne addummaa isaanii hubachaa akka deemnuuf jechan ol bira qabuudhaaf yaale isa kana. Adverb of time immoo now, amma, currently yeroo ammaa kana, this time yeroo kana, yesterday kaleessa. Adverb of time immoo yeroo ibsuu jechuudha. Itti fufnee adverb of frequency sarraajinis sadansaa ol bira qabne salphaatti hubachuuf akka nuuf mijatuuf jecha fuula tokko irratti yoo laalle adverb of frequency immoo amma inni adverb of manneriin quickly, beautifully, slowly akkamitti. Adverb of time immoo now, currently, this time yeroodha. Inni kun immoo always, annually, usually, amma irra deddeebii taatee waa tokko ibsaa jechuudha. Inni kun immoo adverb of frequency. Kanaaf salphaadhumatti fuula tokko irratti yeroo bifa kanaan taa'ee jiru addaddummaa isaanii salphaatti hubachuudhaaf waan nu gargaaruuf kun haala salphaa nu taasisaa jechuudha. Gara adverb of frequency kanaa fakkeenyaan immoo himaan yoo dhannee laalle keessaa we take a vacation at least once annually. Waggaatti yoo xinnaate yeroo tokko waggaadhaan yoo xiqqaate boqonnaa yookaan immoo bashannana baana. Waggaadhaan amma waggaatti tokkotu hin ta'in waggaadhaan irra deddeebii qabaachuu isaa mul'isa annually inni jedhu kun. Kanaaf adverb of frequency ta'a jechuudha. Adverb of frequency irra deddeebii taatee wayii mul'isa waan ta'eef jenneerra. Kan biraan he is often late for work. Inni yeroo hundumaa yoomfaa yeroo hundumaa hojiin itti guyyaafatee hojii dhaqa. Yoom yeroo hundumaa often. Kan biraan most companies pay taxes yearly. Waggaadhaan. Waggaa tokko kaffalanii dhiisu qofaa otoo hin ta'in kaampaanonni baay'een kan isaan taaksii kaffalan waggaadhaan. Kanaaf yearly inni jedhamu kuni adverb of frequency ta'uusaa mul'isa. Sababiin isaa irra deddeebii taatee wayii qaba waan ta'eef. Sometimes they come and stay with us. Sometimes inni jedhu kuni irra deddeebii taatee dhufanii nu wajjin turuu isaanii mul'isa waan ta'eef adverb of frequency ta'a jechuudha. I play tennis occasionally. Occasionally inni jedhu kuni tennisii taphachuu kooti ibsa waan ta'eef adverb of frequency ta'uusaa mul'isaa jechuudha. We see them rarely. Darbee argina. Nuti isa darbee argina. Yoom darbee yeroo hundumaa miti jechuudha. Baay'ee haala in arginu amma jedhamutti ga'uun argina. In argina garuu darbee. Inni kunis irra deddeebii darbee arguu keenya mul'isa waan ta'eef adverb of frequency ta'a jechuudha. Gaachana eats meat very seldom. Gaachana eats meat very seldom. Yeroo hundumaan nyaatu gaachanaan darbee seldom inni jedhu kuni hin nyaata garuu nyaachuun isaan kun turee ta'uu isaa nutti mul'isa jechuudha. Kanaaf adverb of frequency ta'a jechuudha. Kan biraan egaa barumsi keenya hanga ammaatti kan walii wajjin ilaalle fakkaata adverb of frequency ilaalchisee barumsa kanaa yoo jaallattanii tuute akkuma yeroo garaagaraatti irra deddeebi'ee dubbadhu social media garaagaraa irratti yoo share godhattan like yoo gootan tarii immoo viidiyoo kanas jaallattaniitti yoo ta'e immoo akkuma sila maqaa isaa tuquudhaaf yaalee YouTube irraa maqaa dirree afaan YouTube isa jedhu subscribe yoo gootanis barumsi an yerootti gadhiisu isin qaqqabuu danda'a achirraa hordofuu dandeessu. Hangammaatti waan barumsa kana hordoftaniif galatoomaa. Yeroo dhuftu adverbii keessaa qabxii 5ffaa fi 3ffaa adverb of degree isa jedhu walii wajjin ilaalla. Hanga sanatti nagaan tura.